jechuudha buleen kiyya gaafa ka'ee waan hunda xumuradhe alhamdulillah jechuun eegaletti dhugaa rabbii dubbachuu waan sunnaan tasaqamne naan sirru jechuudha buleen kiyya maaliif akka ta'e hin beeku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtu naga keessanii maqayyaa keessan hojjettota kabajamtoota kiyya har'a me oboleen kiyya video kiyya please hamma dandeetanitti like godha share godha subscribe na godha namoonni yaada qabaatan yaada keessan na barreessa muna maaliif yeroo hunda akkas miidhamta namoonni hedduus jedhanii jiranii alhamdulillahi rabbil alamin ani gaafa waan tokko bakka gammadee murteessee hojis ta'e waan biraas ta'e nan ifaa waanuma ta'es ta'u bakka gaafa xumuradhee jedhe xumuradhee irraangaa jedhutti immoo wanti jisuun jechuudha karaa irraa bitintira jechuudha dhufee jechuudha wanni suni dhugaa dubbachuu bakka sirrimatti wallahi ani beeku maaliif akka ta'e bichaa wallahi bakka jireenyi kiyya gara fuulduraa akkam ta'a. Biyya kana keessatti hojii erga fakkeenya waan tokko hojjechuuf yoo murteeffatte wanni sunillee yoo akkas kana gatu yoo sifattanu ta'e maali moo biyya ambaatti deebi'ee jettama mala bichaa na mala dhugaa rabbii dubbachuu baay'ee ulfaatee jira. Haalichi baay'een ulfaachuun isaa argeen jira jechuudha. Ani hamma kiyyatti hin taa'u waan tokko hojjechuuf immoo dirqamaati nama tattaafachuun kee teettee harka namaan eeggadhu jechuudha dirqama tattaafachuun kee maal hojjedhamoo maal hojjedhe sammuu kiyya kana firii taasisaa deebi'ee immoo biyya ambaatti biyya ormaa faluma bakka faluman barbaada amma dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha dhugumatti jechuudha buleen kiyya baay'eetti fala barbaada falani barbaadu maannaa dhaamtan maanna gorsitan wannumti an biyya kana keessatti hojjedhe usirreessuu danda'u yaalan ture yaala garuu namni inte ittiin nalaal ani garuu hamma kiyyatti na yaala wanna ni yaalu gaafa ani gammachuurran jira dhugaa waan kana xumuruudhaaf otoo namaan hin maratinis waan ta'eef maaliif waan kun na baasa biyya arabaa irra astuna kanatu na mijaa biyya kana keessatti waan kana hojjetu gaafa kaanii akkana naan jedhu gaafa naan jedhamutti immoo ana baay'ee natti dhagama silas biyya ormaa deemamoo maaluma malli kan koo isiniin jechuu barbaade biyya keessatti maal dalagii jiraadhu jettanii maal hojjedhe yoo biyya kana keessatti maal hojjedhe jijjiirama fida isinumti jechuudha dhugaa dubbachuuf isinumti waan tokko naan jedha amma ani isinirraa hin barbaada murtee jechuudha. Ani namni biraa jiraatee nama sawajji YouTube kan hojjedhe sadarkaa guddaadha inshallah rabbi na laafisiisallee gochuu danda'a gaarummoo jechuudha wallahi ani jechuudha baay'inni ulfaata bakka karaa kanaan gaafa kaatee waan tokko ammallee deebitee hin ulfaata bakka sirmatti ulfaata wallahi ati bakka kiyya of buusi of laali bakka kiyya of buusi of laali ifaajee gaafa waan tokko si walitti akkatti deebi'uu didu maaliif sababni isaa maa inni ani barin teenya jireenyuma kiyya keessatti hin teen of beekuu kiyya irraa qabe hin teen of danda'ee jiraadha maaliif yoo jettanii yeroo maatii bira jiraattu maatii kee bira jiraachaa namoonni tokko daldalee jiraata anis akkasuma akka namoota sanii daldalee jiraachaa of danda'a ture iskibirtoo irraa daftara irraa uffata irraa of danda'a ture nama akkasiin ture hadhallee nama of danda'ee jiraatu garuu wanti na jala jiru jechuudha dhugaa rabbii dubbachuuf wantumti jireenya kiyya jala jiru baay'ee gufuunate ta'aa jira ani ilma namaa ta'a ani shayxaana ta'a ani waan immaan naagaluu dide bakka waan immaa waan kanaatu naagaluu dide maal jettan isin maal mala naamaltan maaltu munaa yeroo ati hojii tokko hojjettee qopheessuuf kaatu maaltu si jala dhufa
maaliif si jala dhufamu rakkoon kuni maa inni bakka mee anama yeroon ta'unan ta'a amma dhugaa dubbachuuf jechuudha baay'ee gammachuun qaba torbee kana keessatti baay'ee bakka ofitti gammachuun qaba achi booddee wannumti xumuramee maal jedhame hin danda'amu bakka biyya kana keessatti immoo dirqamaati hojii malee jiraachuu hin dandeettu hojii tokko immoo kana hojiin dalaydu jira imootu yookaan addas ka dhuunfalee dalaydutu jira hojiin waan akkasiiti garuu mootu jechuudha hin ulfaata keessattuu namni nama hin qabne miidhamaan akka isaan jiru ati yoo nama hin qabaanne dhugaa rabbii dubbachuuf yoo nama hin qabaanne ba'uu hin dandeettu ka'uus hin dandeettu guddachuu hin dandeettu bakka nama malee nama uf bira nama uf cinaa yoo qabaatte malee maaliif hin beeku bakka ani hin beeku waan itu na dhibe jechuudha maaliif akka na dhibe bichaa wallaale fala isaa bichaa wallaale wanni isinaan jettan bichaa hin beeku gorsa isin na gorsitan bichaa hin beeku ani bakka yaa baay'ee taagalee harka kennuudha amma harka kennuudha maaliif hojjetan nama ifaaje keessa takkaan amma isinitti deeffadhee jira takki biyya arabaa deemii dalagadhu takki ammallee akkuma dura yaaltetti yaalee hojjettanis sanis waan kophaa kee yaale ammallee itti deebi'i yaalii irra deebi'i ammallee fatana barataan tokko fata qormaata isaan sagalii kufet kurnafaatti ijjifata wallahi ani beeku rabbiin tokkicha haa beeku inshallah abboleen kiyya wanni tokko gaafa namatti dhufu hin danda'an dirqama jechuudha akka kootti kufa jettee hin dhiiftu cabe jetteellee cabnana seesan akka cabatti hin dhiiftu cabnana san deebiftee dirqama jechuudha ka'uunkee bakki itti kufti sanillee dirqama ka'uunkee baay'eematti haalichi kiyya kunii hali anama akka itti jiru kunitti baay'ee ulfaataadha baay'ee isin jirti isinillee obboleeyyan kiyya wanna na dhaamtan wanni na gootan wanni na gorsitan isinillee dhugaa rabbii dubbachuuf isinis namoonni garaa isaa keessatti waa hedduutu isa mudata in uffannaa deemne malee uffanne deemne malee fuulan nu ifa malee keessi kenna namoota hedduudha kawaa madaa baatee deemu jechuudha kanaaf inshallah waan isin gorsitan irratti ani nama fudhatu nama jireenya kee keessatti waa hedduu argaa deemus argees bira darbees jechuudha kana isinin jechuu barbaadu obboleeyyan kee asuma gabaabatti garuu mootuyyuu olaalee gallaalee gaafa jedhu kanatti jechuu obboleeyyan kiyya olaalee yeroo gallaaluu kanatti gaafa kanatti baay'ee tokkotti wallaahi billaahi jechuudha baay'ee tokkotti ani ufii kiyyaaf jabeessa an hiriyaa gabaadha hiriyaan tee na bira ta'etti nan jabeessitu hiriyoonni tiyya biyyaan baatira karrakkoos waa hundaas walitti himannu ishee biyya keessa wal arguu hin dandeenya garuu otoo namni tokko hiriyaa qabaate hiriyaa isii isaanii wal bira taa'ee rakkoo isaa sanii mata maatii isaatti kaluu jiraate manuma fakkeenyaan maatii keetti kaluu jiraate maatii keessanii wanni mari'adhu hin jiru ta'us waan akkas gaaf maatiin mari'adhattus maatiinis si duuka cinqama maatiinis si duuka cinqama waan isin ajaa'ibu inshallah viidiyoo irratti isin hojjechuu jira rakkoo gaafa isin dura namoota irratti waan intaalee tokko naan jette jechuudha
وان انت اللي تكون عن جتوجولا والله أنا ما ندبر تكلم جور واني مالف إسيني بقارو برمسة حمام نمني قاري سيادو حمام نمني حماسي تيادو والله سيف قاري تا نمني سوني مالكيتي يتي شوف قافة جرتو تجرا قافة أتي كوجي نياتي وجود دي بي اس نياتو أتي موتو كاتي الحمد لله لا كل الوان ندمتو إن شاء الله فيديو تانون هم ولتي ديبنوتي نجانا ترى إسنيني تبر بعد بولين كيا كاني ديبي إسنا رأيقده وان إسنا رامتني وان إسنا غرستني إسنا رأيقده نموني مودنو قبدن كاراكيستي لكوسكي أسر جرا ندوبسوا دندتني كسوما نموني إنشالله غرغرande بربادا ندوبسوا دندتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته